السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو صافي خبجمتو تخينيا جرتو سنين جد شادا المان أرومو بكا جرتنتي خان كيساتي في خانالاتيس بكا جرتنتي ناجين يسين خان عاجراتون سنين جا الرجاء. الحمد لله جمعة مبارك الرجو يانكوني جمتا الرانتنا إنيوتي نبرتو أركاما كما بيك موجا افتو توبين نبرتو أركاما akka na biratti argamtu gaa anaatu yaamee iftuuti yookootu na bira argamuu qabda irree kootu wajjin teenyeeme wal bu'aarsinaa jeetiin na bira dhuftee maaliif jennaan akkuma beekamutti gaa qobbo Wuudii fi Abraahim gaa akkuma beekamutti fi Faaxumaatu akkuma beekamutti hedduu takka jeequ jiranii jechuudha. Isaanii miti isin hundallee jeequmsaa godhu jiranii waan iddallee hin qabdu micoon hedduu takka gartee waan sammuun isii jeequmsa qabduuf hedduu takka waan gartee jeequmsa qabdu saniifuu warraan tana kootu wal bira dhufnee na wajjin buhaaruu qabdaa jeetiin akkasitti na wajjin gartee waliin maanuu fiidiyoo maru jirra. Warraan tana kun iftu na biratti argama salaamata gaafadhu iftu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كفوني هرد فتاة في خبجم توتا فوزياتو أكد جرة جتا يعني قبضني الحمد لله رب العالمين نجيان قبا فوزيان قاخونو عقلت ومتو إيدي تكفاني إيدي لما فاني إيدي أنا إيدي درانا مجوني بيتني إدونا مدبرة قصد لما فالي أتبقو نشاني ناسينيني إيدا قبي جولي شرشرين قدا حاوي فيدو أقصد أبان لفي المنجرة فلتي توري قدا جابا خيسان جراب جالما بس أكاسي فوزي أران تناخد جمة أران خناي فيفو إيدا قدّارا أيانا قدّارا وجين جمة إسنا وجين إيدو مخنا قونا نانجتة كسد دورتة فوزيات نيامتة هو كل اسمه فلو نانجتة تكناتي داورتو تافي خبرتو تخيّة أقرأ تمطر من فوزيات جلالي سنينجا akkasumatti akkuma iftuun jettetti maaliif nama tokko beeytee rakkoo fedhe keessa jiraatus jeequmsa fedhe keessa yoo jiraatellee nutiitu isii cinaa jira waan takka wagoo yoo godhaa oolanuu Abrahaamii fi jechuu Faaxumaan daangaa dabranii jiran amma faataaneen hedduu takka waan daangaa dabranii jiraniifu isiin abadan gaqqabamtee hamileen isii cabuun qabu gonkumaa maaliif jennaan nutu isii bira jira nutu waan isaan godhu jiran kana hunda akka isaan tabba hin baane nuti miti isinuunuma beeytanii jechuu. Maaliif afimee xiqqoo goduma jaanii jechuutu gartee asiin nu hafe malee oduma nuti kan jennutu isaan daangaa dabranii hilaatti gartee ilmoollee Abrahaam gartee hilaa fuudhee micoo guddoo gartee ija siidhaa jechuu qaroo isiidhaa jalaa fuudhee akkanatti isii jeequ jira jechuu tanumaafuu gartee hamileen keessi cabuu ni caba laakiin si cabuun qabu nu si cinaa dhaabbannee waliin gartee bu'aarsinee qalbii isii cinaa dhaabbannee hamma dandeenyutti taataaffii goonee gartee akka isiin hin miidhamne sammuun isii hin miidhamne cinaa dhaabbannaa jeetiin gartee iftuu yaadaani. Fiidiyoolee mareefitiin ture Faaxumaa fi Abrahaam funtuqa jirra jaaniiti bariitu isiidha. Ifidduu kaayanii akka waan isaan gartee mangisi isaanii inumaatu biyyatan isaan qabaniititti ta'anii miciyoo gartee inumaa gammachuun fuula bareedaadhaan kaati booyuu jirtu jechuudha. Kaati gadda jirtu waan hin taane gadhiisanii jechuudha fiidiyoo. Sanirratti illee anillee isaan funtuqa jirra jaanii akkuma gartee wayii fudhadha jee dhaqetti mana Faaxumaatitti dhaqee fiidiyoo irraa mareetiin ture fiidiyoo sanni argitan jeetii yaada. Naafi Faaxumee hedduu gartee walitti aarree achirraa deemnee jechuun mana tuuna dhiisee na biraa deemtee duuta akka walitti daddabarfanii naafisiin waan isaan hojjechuu jiran kun abadan numallee tabban baan maaliif jennaan namaa jira dhiiraa jira Abrahaamis akka gartee ilmoon tiyya joo ilmoon dhugaa tasaati akkuma tasaatitti dabaree ka'eeftuutillee ilmoon teenyaas ilmoon tagosaati saniifuu hamma dandeenyutti dhiiraa jira Abrahaam waan inni fadhu qabnee gaafannee gartee dirqame ilmoon iftuu harka deebi'uu qabdiin jaan. Maaliif jennaan yaanni isaan yaadu jiran kun hin yaanne maaliif fiidiyoo duraarratti arguu yaaddan jeetiin tura agartanii naan dhaadate iftuu fi Faaxuma kasirra jirurraa maratadhu obboleettii ta'e jennaan ani iftuurra Faaxumaan narra jira anqaaluma isiitiin hin deemaa'uu naan jee jari karoora ajaa'ibaa tumataniiti isiinis fiidiyoo irraa torban takkaaf gabbuutee waan ajaa'ibaa lafa kaayyatanii jechuudha bariitu jalaa fuunee isii gartee gaddisiifne isumaa manarraa baafnatti isaan jiran. Waan kana Abrahaamii fi Faaxumaa waan isin dhagahamuu qaba godhuun man dandeessanumaa jiru. Anis nin jira na teetis nama meeqaa jira dhiira meeqaan nu duuba jira jechuudha. Tanaafuu waan itti jirtan kana bakkaanillee geessan dhaadadhaa waliin dhaadannaa wal agarraa jechuudha. Waan isin hojjechuu jirtan kun hedduu akka dogongora nama aarsisee jechuudha. Keessaafuu Faaxumaan tuuf jechuudha dhalaadha jeetii yaada. Xiqqoollee akkamiin yaaduu dhabde yeroo inni ilmoon fudhajee karoora waliin kaayyatan san bakka tana dhaabbaddu. Ilmoo haadha jalaa fuudhuun qabdu jettee akkamitti dubbachuu dhabde akkamitti qollee walumaan itti fuftee jechuun isiin maaliif dhalaa bakka tana ni yaaddi jeetiin ture ammoo isii jala galtee jirti wal agarraa jechuudha itti fufa waan kun walumaan daawwannaa hordoftoota keenya isinillee cimaa du'aayillee godhaa gartee yaada keessan komantii jalatti illee nuuffannaa hedduu takka jajjabaadhaan isin hinjaa iftuu bakka tanatti yaadarallee yaada keessan ka komantii jennu bira isin irraan Oromootiyya
أنا غرغارة سنجا غرغار سكزين سنجو مش نمني هاركانا غرغارو متي فيديو خانا شير ولي قوتني ilmaan oromoo hunda bira akka viidiyoon yaani namnummaan wajjin mul'atu jiru kunu gocha abbaan manaa kiyyaa irratti hojjette ilmoo silaa namata meeqa itti dalagee itti dafkee itti coraan kee kan dhumee guddisee yeman keessa narraa fudhatee ilmoo daa'ima amma lafarraa deemu jirtu na harka dhiisee ilmoo na taa'ee amma harkaa qabu tana isay baatii fi wayi narra dhiisee deemee dhufee akkuma dhufeetti illee guddoon jira fudhatee xiqqoo naa dhiisee deemee maaliif siyoo lachuu waliin naa dhiisee allachuu wal naa guddiste ilmoon an dhugaa rabbi dubbachuuf daawwattoota ilmaan oromoo an ilmoon tiyya guddoon hangamni tiyya dhalaadha mana namaa gizeen deemu mana namaa kana sa'a furiin ba'a sa'a sagal sa'a kudhan akkanaan gala ilmaan kiyyaa wal naa qaba micootiyyaa xoxxoo dheefi naa kanna micootiyyaa qoonqoo naa kanna micootiyyaa waa hunda isii naa jiraachisu jira yaani ani itti galee namaan bulcha malee oolmaa guyyaa ilmootiyyaa naa oolchu jira rabbii gaditti. Gargaarsa si taate jechuudha. Gargaarsa guddaa si taate michoo. Isii raayeen dalagaa yemmuu kana keessa akka isiin hin jiraannee fi akka isiin hin nyaanne akka isiin dalagattee nama hin taane isiin kuffisa jechuu fi ilmoo guddoo qarooti jala jalaa fudhatee gocha kanaa kanarra dalagee fuudhe allaa ibtaalee namayyuu fudha rabbi karaa banuu fi fuunni isa qofaan hin baane shari'aan dheeraa fakkaddeef akkatti fakkaddeef san karaa guuttee nama aarsitu maa fuutaa zee hin lolleeni ta fuute as baasis jechaa hin jira ani yoo fuudha fuudhee yoo tanaan fuudhe akkumaan kaleessa jalqaba irraa isin hin jeetti daawwattoota keenya ilmaan oromoo ta fuute isa yoo ilmi namaa qotaa kiyyaaf si fuusise akkaan itti seelaa baasu anaa beekaa yoo ammoo jaalattee fuute Ibraahim Abdallaa fadhinaateeti isinis dalagattee jiraatti. Anis dalagadheetiin jiraadha haala wasaalan ji'eetiin hin jira jalqaba irraa hin jira fuula guutuun magaalaa Yamassanaa dhufee bakkaan hin jiru jechuudha intala fuudhe silaadan dhiisee intala fuudhe sanis amma akka godhee dhufe Allahu aalam ol bee micoo sanis hin dubbanne suuraa micoo sanii ol hin baasne walaa waan takka ol hin baasne ayyaanni gurbaa kanaatu naaf galutti hin jiru wanni inni barbaadu narraa maali jechuu an sagaleen isin naaf taatan namaan keessa jiru hunda viidiyoo namaa sheer gootanii akka Oromoo hunda bira geessu bakka ilmooti yagartanitti ilmooti yesan rabbi inni isin qabe dawwaltanii lakkoofsi namayyuu yuutuubii jala jira agartanii bakka irra agartanitti Ibraahimii fi ilmoo waliin qabdanii dawwaltanii yoo nama feetanii yaamtan namni san ilmaan kiyyatti ilmooti jetti ni yaama jechuuf isin jaa awwanni agar agartanii viidiyoo sheer gootanii laayikuma godhu viidiyoon egguu sheerii fi laayikii namaa gootan facaatee nama hunda bira geessi yaa'ii namni rakkoo tura jiru kana ni agarti. Akkasuma dhugaadha. Antanii isin jiru takki tana gargaarsa taatan dhimmi an Ibraahimii qabu hin jiru dhimmi na qabu hin jiru an dur takkaa naaf inni wallollee jaarsa kiyya afaan hin buufanne jaartummaa isaa kalaas anarra booda ilmoo na jalaa fa'uura jaartummaa isaa. Garaasa murachiise. Kalaas muradheetiin jira akkuma jechaa jirutti karaarra yoo rabbiin nagarsiise akkaan isa godhanaa beeka. Akka elgatti dhufee mana keessa kokkee naqabee lubbuun dhiibate san garte yoo dhiirate najjeesu an takkitti san beeka dhiirti nama jeefti malee dirree baatee tama si jeeftee kalaas waan si jeefteef san himte kan beekutti si xarafa deddeemee sittiin guraara anamma inni jiruu na wallaachise anyaadhee dhugu yaanii kalaas gartee maal janii bineensa koo bishaan irra galu haa duwasaa beeku haa kan nyaatu nyaannirraa mul'anna kan bishaan irra galu maaliif jeequmsa maaliif yaada isaan jira yoom na dhufa yoom akkaana godha jiruu rarraatu maal ani inni nagayanii jiraadha maaliif danuu kan eeginni wallaalee anuu sabrii qabaadhee fi kattaa'u jiru inni sabrii tana wallaalee takka Oromooti yeroo ani naqabus isa kana naa gaafachuu dandeessan an akka nama takkaatti ilmu Oromooti jeetiin isitti khalaas jaarsummaaf jaarsaaf jaartummaa itti yaabtasaa dhumattee jira akka ilmu Oromoo isinitti himatan takkatti akka Oromootti isinitti himachuu jiru ummanni kun Oromummaa bira qoteeti gandummaa fi gosummaa irratti oofu jiran gandaa isiniin qaba gosummaa isiniin qaba namni gosa dhabees hin jiru namni ganda dhabees hin jiru kanaaf dhugaa rabbii dubbachuudhaaf har'a yoo Ibraahim Abdallaa ol bee kana qeensan irraa buqqisee dhiini kanarraa bu'ee dhiini tiyya ka bu'e san lammi qaba lammiti jaa dhufee baasan lammuma isaanii ta'e isaan itti ol baay'inaa dhalatan sanii akkasuma takki tanaa beekoo qabdanii fooldiyaa ta'enya akkasuma iftuu guyyaallee guyyaa gammachuutii wajjin jimmateessinaa jettee na yaamte yaani waa'ee isaanii kana aarii isaanii kana silaa ofirraa dhiifnee hin dandeenyu maaliif nun dandeenyu osoo asiin gartee jeequmsi kun nu jiruugaa nun dhiisisiftu wanni dhiifnee yonnees nun dhiisisiftu maaliif jennaan dubbachuun keenya nuti dirqama nurratti maaliif akka isaan godhu jiran kana gocha isaan hojjechuu jiran kanaatu gochan ta'an gocha bareedaa miti ammoo ati hedduu takka akkana gahartee gartee gaasirbuwaan isaaniif jeesitti dhufullee hin qabu obsa akkuma duraan obsitee jirtutti obsa keefi gadhiisi ammallee isaan waan jaan kana haa hojjetanii bakka isaan ga'e walumaan laala
ammoo tabban ba'an Anamsee jeetii yaada jiraattuu dhugaa rabbi ilmoon dubbachuu teetillee si sabriin harka an qabu deebiti. daawwattootaa fi kabajamtoota onlaayina gubbatti amma yeroo gabaabaa kan onlaayina gubbatti waliin ol baane ilmi namaa kalafatti ilmi namaa ol godhuu turre hedduudha. Amata kudha wajji jirra amata kudha wajjin jirru kana takkaanaa ibsa hedduu gubuun hin dhumne lakkaanuu inni danuu taanaa irraa dalagu jiru kana akaara xumura irraa dalagu deemu. Dhiirti tun yoo dhalaatan hin jaalanne jalqabarraa walitti seenan abbummaa fedhee jaalatee wal fooda hoggoo yeroo keessa hojjechi deeman. Yoo sin feene yoo eegalee sin feene dhugaasitti himanii sirraan dhalan. Sirraan dhalan akka afaan Oromoo nama godhanii alla gizeefiin si fuudhe. Akkuma amma garteen ta'an madeen gadda fuudhe ol bee gartee Ameerikaatti hin deemu ofiin fuudhe juu kanatti. Alla gizeefiin si fuudhe sirraa dhaluun faru intalin dhaliin dalagadhu iftee jiraadhuu jeesdhaa namaa hime namni haala wasaalan nama dhaasitu Oromoo dhugaa waliin. Isaan akkasii ilmaan tanachi facaasan tanaasif facaasan. Kun dalaguma isaaniiti. Diqaalaa isaanii bakka hunda facaasanii mataa namaa wareersan duba mataa namaa wareersan. Bakka sanatti dhaggeeffatu siifin himaa. Isaan yaanni isaanii ilmoon raahii miti. Dhalanii dhalu baatanii jechuu kiyya irran kaayyanne maaliif dhalaan takka oguu takka namatti seentee dhugaanii abbaa mana kiyyaati jettee amantee wajjin jiraatti. Ammoo isaan karoorri isaanii oguu takka keessaafuu intalti dhalaa takka ilmoo takka hojii lama dhalte faa khalaas isaan taateefuu mataa isii gaccabsan maaliif karaa dheeytuun qabdu beekan. Miilli isii cabee beekan ganaa deemanii baafatanii jechuudha. Tafadha wajji deeman karoora isii wajji kaayyatan mana keessatti miti inni kabiraa alaa yaadu jira jechuudha. Ati dhaamaaf xumura fiidiyoo irratti fiidiyoo isaanii filaan irraa firaa dhiifnee bobbeeraa ture fiidiyoo kana. Numa fixanna haasawa keenya fixannee tuma. Xumura fiidiyoo kanaa wanni dhaamu dubartii Oromootiifiin dhaamsa dhaama. Shamarran Oromoo warreen ganaa heerumaa teessan hiree teessan dhalaa isin duraa irratti ol baa qilleensa haarratti akka dhiirtii Oromoo nama gootu laalladhaa. Goda seentan laalladhaa maraxadhaa seenaa dhiirta guyyuma takka jinaajjantanii guyyuma takka agartanii jaalatti raayisen qabdii akka dhiira Oromoo amantanii ittiin seen. Ilma biyya teessanii kagartee warri keessan beeku yoo si waasi goo dhaqanii cafaqanii dhiiga keerraa si baasan. Sanitti heerumaan isin ilmaa Oromoo if eeggannoo godhaa warreen biyya dhabaa asii jirtan habba takkallee hin shawwadaminaa dhalaa Oromoo dhiirtii Oromoo lafarraa duguugdee jirti dhaamsiin isin dhaamu kana daawwattoota keessa laammadhu ankara fayyaa akkasii iftuu teenya hedduu takka galatoomee har'a if keessaa baatee haasootee gartee nuu miti warreen nu boodaatillee dhaloota nu boodaatiifillee dhaamsa bareedaa keessee akkasumatti gaaguma obboleettiin teenya iftuun jettetti har'a waan bareedaa isin dhaamte akkuma isin jette sanitti bayyanadhaa nama firraa laalaa nama addaan laalaa firraa silaa'u nama kana dhaamtee hin beeytu laakiin akka dandeessutti firraa gartee nama kana bartee itti seenuun barbaachisaadha nuti silaa'uu dhalaan gawwaadha jaanii sanumaaf obboleeyyan kiyyaa arraan tana fiidiyoon arraan tana fakkaatti hamma fiidiyoo biraatiin walitti dachaanutti inshaallah fiidiyoo bareeduu mushtagaddaati miti rabbiin gartee jara kanaas waan itti jiru gartee dhaabbafsinee jechuudha ilmoo miciyoo tanaati san dirqama hammaan dandeettu jechuudha iftuu harka deebisuun keenya numan eelu bariitu hamumaan rakkattee hamuma yaaddootii malee hordoftoota harkatti micootan harka deebisnee guyyaa tokko gammachuu harkuun keenya hin oolu arraan tana fiidiyoon teenya tana fakkaatti hamma fiidiyoo gammachuu bariitu iftuu harka deebifnee isin garsiifnu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.